عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا channel رزان توجد channel لكن channel كيساني وردفتوتا كي هرّا كنين كبدي سيني دوفي أكاميتي شوربا مصرا والجنادة أسيتي برشقو توكو مصرا قبي فديجرا أسيتا موتو يو شنكرتي قبي فديجرا أسيتا موتو يو ماجي firii takkaa fi qonda barbaree akkasuma qimamii waliin makaatee asitti ammoo tuyyuu zinjibilaa fi qullubbii walitti tumadhee jira. Asitti zayitiidha. Haaluma kanaan misira keenya dhiqannee haala gaariin tolchinee dhiqannee booda sanii gara dalagaa walumaan deemna. Misira dhiqadhee walitti dachaanaa tolchaa misira sirriitti haala gaariin dhiqadhaa. Booddee sanii ammoo tuyyuu misira keenya erga dhiqannee geessinee haala gaarii taheen distii keenya ibiddarra kaayannee distii dhiqanne kana kunoo distii dhiqadhe ibiddarra kaadhee bishaan keessaa naa gogaa jira. Bishaan erga naa gogee jedhee booddee sanii ammoo tuyyuu inshaallah zayitii itti godha. Kunoo haaluma isin argitan kanaan distii waan dura dhiqeef bishaan keessaa gogaa jira. Haaluma kanaan misirri faayidaa hedduu nuu qaba. Maatii keenyaafis ijoolleefis baay'ee barbaachisaadha. Haala amman dalagu kanaan ijoollee waggaa 2 olii irraallee hedduu waan gaariidha. Haaluma kanaan zayitii itti godhanna. Bismillah. Shunkurtii keenya amma itti godhannee shunkurtii keenya hanga takka akulaalla'annee xiqqoo affeellee asirratti wanni isin beekuu qabdani kuni kadalagamaa jiru ittoo osoo hin tahin shoorbaa misiraati. Shoorbaadha malee ittoo miti isiniin jedha hordoftoota kiyya. Namoonni keenya irra caalaa kan itti fayyadaman ittoo waan taheef shoorban misiraa faayidaa hedduu waan nuu qabuuf jecha haala kanaan qabadhee isiniif dhufe haaluma salphaa ta'een asitti ani timaatimii warshaan qopheeffadhee kapaastaaf qophaa'e. Isin ammoo tuyyuu timaatimii kaanillee guddaa yoo ta'e bakka lamatti addaan murtanii walakkaa qofatti fayyadamtanii xiqqaa yoo ta'e ammoo tuyyuu takkitti matti gootanii akkasuma ammoo guma lubbuun keessan isin feete rakkoon qabu kuni haaluma jireenya biyya keenya haala qaala'iinsanis ol qabata. Kanumaan warroonni ammoo tuyyuu kan ammaan isin mul'ise kafa warshaan qopheesse qabdanillee rakkoon qabu xiqqeessitanii maankaa sukkaaraa takkitti itti godhattanii barbareen barbaachisu amma qimamii keenya karreefii itti godhannee jirra. Asirratti warroonni maajii hin qabne dirqamaa miti maajii itti godhuun sooqiddis inuma ta'a. Homaa ayyuu rakkoo takkayyuu hin qabu. Nuka hajamnu faayidaa misiraa waan taheef jecha misirri faayidaa guddaa qaba qaama keenyaaf. Akkasuma ammoo tuyyuu qaama keenya asitti amma qullubbii fi zinjibila itti godhataa jira. Haaluma kanaa waliin dhahadhee ani kasirratti isinitti himuu barbaadu misirri qaama keenyaaf waan akkaan gaarii taheerraayi. Akkasuma warroonni furdina garmalee hin hir'isnaa jettanii rakkattanii kun qooqa ooltan maal jettan misirri pirootiiniidha. Nyaata filatamaadha. Kanaaf isa yeroo hunda fayyadamuu hin dandeettanii. Sanirraa kaafe ammoo tuyyuu dubartoonni keenya hedduu mana keenya keessatti misira haa fayyadamnu. Ijoollee keenya isaa nyaachifnu. Shoorbaan isaa hedduu waan faayidaa qaama keenyaaf qabu waan taheef jecha waa hedduurra nu gargaara. Misirri lafeefillee nu gargaara. Humnallee nu taha. Maal isiniin jechuu danda'a Oromootiyaa asirratti kan isinii himu ibsuu barbaadu barbareen ittiin godhamu inuma barbareen ittumayyuu as keessatti hin galu amma misiratti naqanna. Bismillah. Kanaaf maaliif jennaaniin kan dalagaa jirru shoorbaa waan ta'eef ittoo miti. Namni timaatimii qabe timaatimii itti godhata. Namni timaatimii hin qabne ammoo tuyyuu rakkoo takkallee hin qabu kan godhataa jirru shoorbaa waan ta'eef namni wama qabuun wama amma wanti ani isinitti mul'isu kun anuyyuu wantoota 2-3 irra akka cinqamtanii ittiin godhuuf barbaadan tokkoyyuu jechuudha isiniif himu. Ani isaani mariif misira itti keessa naqadhisan misirri keessa waan na hafeef bishaan itti guutee distii kiyyan naqataa jira. Bishaan distii keessan guuttanii itti naquu qabdanii. Maaliif jennaaniin wanni kun shoorbaa waan ta'eef jecha bishaan baay'ee barbaadaa. Ganaa sa'a tokko ibiddarra tura. Sa'a tokko affeelamee bilchaate booda sa'a tokko kana maashaallah haala gaariin shoorbaa bareedaa shoorbaa argitanii qaama keenyaafillee faayidaa buusunuuf taha. Haaluma kanaan namoonni asirratti kan isinii ibsuu barbaadu irra caalaa namoonni dhadhaa qabdan osoo dhadhaan gootanii qaama keenyaaf hedduu bareeda. Warroonni qaamni isaanii
akkam walumaaf gadi babbadee kun garaan irra taree jechuun hin jiraami furdinni garana jedhanii himuu hin dandeenye haala hedduun namoonni hedduu kan ittiin yaaddahan isaaf hedduu filatamaadha kunuu haaluma kanaan amma affeelamaa jira naadanfaa jira akkanumatti yoo inni furdatee jedhe ammootu xiqqoo laallee bishaan itti daballee wajii kenna waluma wajjiin xumurraa inshaallahu isiniin jedha haaluma kanaan amma ani garuu hanga takka bishaan itti dabalachuu na barbaachisa waan maajii itti godheef soqiddallee laalee soqiddas akka itti dabaladhu na barbaachisa isinis laaltanii hanga isin barbaachisuun itti dabalattanii haaluma kanaan amma ani bishaan kan koo itti dabaladhee kahee booda sanillee akka sirriitti na affeelamutti affeeladha isiniin jedha isin haaluma kanaan affeela mana keenyatti yoo danda'ame haaluma kanaan torbaan keessatti allama sadi yoo danda'ame godhachuun barbaachisaadha kunoo haaluma kanaan shoorbaa gaarii nuuf tahaa jira maaliif jennaanin ani shoorbaa akkamitti akka dalagan osoo isinitti himuuf hin dhufin ani kan qabadhee dhufe misirri faayidaan inni qabu faayidaa akkamii akka tahe akkasuma ammoo tuyyuu haala salphaa taheen namoonni coggaarraa qabus osoo barbaree ittiin godhin karaa kamiin akkamitti fayyadamanii kan jedhu kanaaf qabadhee dhufe sababa namoonni tokko coggaarraa sodaa misira irraa fagaata kunoo haaluma kanaan nuuf furdatee bilchaatee amma turtii sa'a tokko booda jechuu asirratti wanni isinii ibsuu barbaadu yeroo shoorbicha kana dalaydan ibiddi baay'ee laafaa tahuu qaba ibiddi sirri xiqqishaa tahuu qaba haaluma kana nama shoorbichi kiyya naa bilchaatee geeffame maalitti godhaa jira akka argitanii dhamti isaa gaarii naaf tahu qaaraa nama hin gubne itti godhaa jira isin garuu qaaraa nama gubu firii lama yookiin sadii bakka lamatti addaan murtanii bakka lama qofa dheerin numaysiisaniin addaan baqaysitanii itti godhachuun barbaadanii ani qaaraa nama gubdu shoorbaa waan ta'eef waan itti godhachuu hin barbaanneef qaaraa nama hin gubne itti godhee akkana daqiiqaa 10 waliin affeelee maaliif jennaaniin akka dhamtisii itti naa baatee naa mi'aawu booda sanii haaluma kamiin akkamitti akka xumurree walumaan laallasiniin jedha haala kanaan hojjannee maatii keenya saa obaasnuu shoorbaa irrallee mee shoorbaa gara biraa haa jijjiirannu wama mana keenya jiru wama salphaa ta'e faayidaa isaa haa argannu qaama keenyaaf hedduu barbaachisaadha maatii keenyaafis barbaachisaadha namoonni tokko yeroo qufaan qabellee lubbuun waan biraa yoo diddee jette hedduu waan lubbuu namaa banurraa inni isa tokko akkasuma immoo shamarreen keenyallee yeroo deettes si fayyada sanirraa kanaaf immoo yeroo xuriin laguu sirra jirullee si fayyada haaluma kanaan kunoo dhaamsine geessinee jirra sa'a tokko erga bilchaatee jedhee shoorbaan wal nuu fudhate amma haaluma kanaan kunoo dhiyeeffachuu jirra asirratti kan isinii himu namoonni tokko misirri shoorbaa hin ta'a jettanii warroonni gaafii qabdaniif eeyyeenni ta'a wanni hin taane kumuyyuu hin jiru faayidaa isaatitti shoorbatu nu caalaa isiniin jechuu barbaade kaan ammoo tuyyuu nyaata waan nyaatamuuf kallattiin garuu maqaama keenna hin deemu haala kanaan dhiyeeffannee saanii keenyatti haaluma kanaan shoorbaa keenna akka qaama keenna nu fayyadu akkasuma ijoollee keenna akkasuma maatii keenna mana keenya keessatti haaluma salphaan shoorbaa jijjiirree godhanne kunoo shoorbaa misiraa maashaallah haala kanaan haa godhannu isiniin jedha hordoftoota kiyya asirratti chaanaalli kun kan inni qabatee isinii dhufu waan qaama keenyaaf fayyadu akkasuma shamarran keenya gogaa isaanii lallaaffisuu fi bareechisuu akkasuma ammoo tuyyuu kan gogaa qofa osoo hin tahin qaama keessa haala kanaan dhiyeeffannee kunoo maashaallah geeffamee jira shoorbichi keenya qaama isaanii keessallee wantoota tokko qabatee kan dhufu ta'a akkasuma ammoo tuyyuu haala jireenya biyya keenyatiin wal qabatee nyaatota waan xiqqoo waan lallaaftuu tahe haala kamiin akka dalagamutti karaa salphaan qabatee isinii dhufa chaanaalli kun chaanaala keessanii yoo jaalattanii jettan isinitti tole waliifis dhaamsa dabarsaa wal biraan gahaa akka namuyyuu irraa fayyadamu haaluma kanaan kunoo shoorbicha keenya geeffannee dhuguuf gara dhugiitiif qopheeffannee jira namoonni barbaadan loomii warroonni barbaadan loomiitti cuunfadha loomiin akkuma beekamu vitamin C waan taateef jecha nyaata keenyaaf kan hedduu qaama keenyaaf barbaachiftu waan taheef osoo itti baay'isuun tahiin hanga takka namoonni abbaan barbaadan itti godha keessattuu warroonni qufaan qabeemmootu ani waan sagaleen qufaan na qabeef godhee shoorbaa kana isiniifis qooduu yaadadhe itti godhaa isiniin jedha haala kanaan dhugaa dhugiitii gaarii isiniif haa tahu fayyaa isiniif haa tahu hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa